Maafin addaanee bullukoon kuni hindaaruu fana abdadde maalla yaaddessa ayyandoon suni odaa karra koodura eenyutu dhufeetti dhibaafata hortee ganamaa male eenyutu cabbiisitti caamsata odaa kuni abbaa qabdi beekacha odaan kuni mirkiin kuni jibuun kuni duudhaan kuni jaalatti hayyuun asaasa dhugaa jaallattee sororsa gumee fi gumaani baasa harka dhiige qulqulleessa odaan mallattoo biyyaati ibsituu oromummaati jirma tokko damee sagaleeti kanaanistuu ilmaan oromooti. Isa wajjin mari'anne san namni keenya illee irraa dhaga'ee qabxiiwwan inni akka nama alaatitti laale tokko ija nama alaatiin ija keessummaatiin laale tokko irraa waa akka hubatuuf afaan oromootiin keessa deebinee waasan ijoo yoo kaafne an jedhu har'a dhufne kunillee qabsoon keenya yeroo ammaa kana haala silaa uummanni oromoo abdatirraa waan jallachaa jiruuf ka'umsaaf nu fayyada. Karatti deemnuuf akeekni tokko namni alaa argu kuni waan hedduu faayidaa qaba waan jenneef har'a dhufne egaan marii keenya qabxii ka'umsatiin itti fufna. Baay'ee galatoomna. Gara qophii keenyaatti ennaa deemnu inni dura waan nuti gochuuf yaalle maal inni waan Professor Shetil Tromvol nu dhiyeesse viidiyoo amma tokko isinitti agarsiifneetu achi booda irratti yaada kennina. Walumaa galatti garuu waan isin ilaaluu qabdan maalinni maaltu dhalate Itoophiyaa keessatti waggaa lamaan darban kana keessatti maaltu eegamaa tureeyyuu maaltu moo otoo galman gahin hanqatee kan jedhu mee dura waan Shetil jedhu dhageenye isatti aanutti darbe. Og ja, hva har skjedd de siste 2 årene I Etiopia? Det jo et godt spørsmål, og det et komplekst svar på det. Det begynte jo veldig positivt, og det var en stor jubel, og det var en stor støtte til den reforminitiativet, eller reformprosessen, som jo startet I 2014, eller kanskje før, hvis du tar med Konso-protestbevegelsen og The Muslim Protest Movement fra 2012, men Erone og Oromo-bevegelsen startet jo I 2014 med sine krav til reform og krav til forandring av politikken I Etiopia, som så gradvis svekket TPLFs makt innen EPRDF, og hvor Oromo-komponentpartiet, OPDO, eller ODP som det senere ble navngitt til, fikk en større maktbase internt sammen med Amhara-komponenten. Og I stor grad var jo dette drevet frem av Erone og ungdomsprotestbevegelsen I Oromia. Senere grad også Fano-Amhara-ungdomsbevegelsen, som medførte at Abiy Ahmed ble valgt til da partileder, og så da statsminister I landet. Takket være denne massive folkebevegelsen som sto bak og krevde forandring I Etiopia, krevde forandring av styresett, krevde særlig på regionalt nivå I Oromia, krevde forandring av korrupsjon og misadministrasjon og nepotisme og uansvarlighet, og ønsket å forankre en regional regjering som hørte på folkenes bekymring og folkenes rettigheter på bakken, og samtidig krav om representasjon på føderalt nivå, altså en representasjon som tilsvarer styrken til Oromo-befolkningen
demografisk sett på et federalt. Waan Professor Sheetil jedhu maalinni eeyyee waggaa lamaan kana keessatti calqaba irratti hawwii guddaatu ture. Keessaa'uu qabsoon qeerroon calqabe qeerroo durallee qabsoon tureeyyuu Muslim Brothers warri jedhaman sochii calqabantu jira, sochii bakka adda addaatti eegaleetu jira qabsoo qeerroo durayyuu. Achi booda qeerroon hin dhufe, qeerroon hojii hojjete keessaa inni guddaanii qabsoo isaan taasisaniin bara 2014 kaasee amma 2017 dhumarratti keessaa'uu godinatti naannootti qabalee keessatti ganda keessatti caasaa EPRDF caasaa TPLF ijaarrate caccabsanii turanii kan jedhu ragaan inni bahu. Namni kuni akkuma duratti asnaa kan isinitti hime waggaa 30 oli qorannaa kan gaggeessaa ture biyya gaanfa Afrikaa kana keessatti. Bara 1991 yeroo duraaf biyya Eertiraa dhaqe jedha Professor Sheetil Tromvool. Achi kaaseete namichi kuni qorataadha waan kana ilaaleeti. Maal inni iyyuu gaaffiin qeerroo isa jedhu innaa jala muru gaaffiin qeerroo kan ture tokkoffaa akka ummata bal'aa biyya sanaatti bakka bu'ummaan ummanni Oromoo qabu akka seeraan madaalamee bakka bu'ummaan isaa kabajamuuf kan jedhu hunda caala bu'aan dinagdeellee biyyattii sana keessatti ummanni Oromoo argachuu qabu akka lakkoofsa isaa akka baay'ina isaa akka qabeenyaa isaatti ta'uu qaba kan jedhu hawwii kana fa'aatu ture jedhamee kan hafe yoo jiraate obbaasnaa kan itti naadabale. Wanni guddaan tartiiban kaa'e biyya Oromoo keessatti hagam tokko malaammaltummaan daangaa darbe kan ummanni hacuucame kan keessattuu warri OPDO kun akkaataa naannootti hedduu ummata miidhan korraapshiniin bal'aan kan ture qeerroon caccabsee keessattuu jijjiirama naannootti godhe kan jedhu jala sararee ummanni Oromootis wanni guddaan ummanni Oromoo saboota biraa wajjin saboota akka Amaaraa fi saboota kibbaa wajjinis ta'uudhaan ka'ee jijjiirama yoo fiduu gaafii gaafate. Gaafiin kuni gaafii mirgaati. Mirga ofii gaafate kan jedhu kaasee kaanis akkasumatti tartiiban itti fufne egaa. Da, når Abiy Ahmed ble valgt som partileder og statsminister i parlamentet, så trodde man jo, og håpte man jo, at han skulle lytte til folkebevegelsens bekymringer, folkebevegelsens krav. Og de første uttalelsene og de første stegene han tok i april, våren 2018, tydet jo på det. Og det var en akselerering av den reformprosessen som gradvis hadde startet da de 2 foregående årene. Med løsgivelse av fanger som var nevnt, men mer viktig som så at han satte i gang disse institusjonsreformprosessene, særlig med å revidere lovverket, de undertrykkende eller begrensende lovene i landet, men også å prøve å reformere noen av de viktigste institusjonene under et demokrati, altså domsvesenet, domstolen med utpekelse av ny høyesterettsjustitiarius, menneskerettighetskommisjonen, valgkommisjonen, altså disse viktige institusjonene av checks and balances som alle demokratier trenger. Og jeg tror, hva skal jeg si, så ble etter en relativt kort stund, etter 6 måneder, slutten av 2018, så man prosessen over i noe annet. At det ble en annen politisk dynamikk internt på toppen av regjeringen, og som gradvis uttrykte seg i sterkere grad i 2019. Og sånn det stort sett. Dette ikke noe overraskende for oss som har fulgt, ikke bare Etiopia, jeg har fulgt Etiopia bare 30 år, men som har lest komparativ historie og komparativ politikk. Det
ytterst sjelden, nesten aldri, at et sterkt autoritært styresett greier å få en overgang umiddelbart til et demokratisk, liberalt styresett. Overgangen skjer oftest fra et autoritært styresett til et annet autoritært styresett, om enn litt modifisert. Så for meg er ikke dette en overraskelse at Etiopia fortsetter inn i en trend som vi har sett tidligere. Maal jechuudha gaa kuni Dr. Abiy Ahmed aangootti dhufe bara 2018 abdiin uummataa maal tureeyyuu addunyaanis kan abdate hundumti keenyayyuu kan isa deeggaraa turreef calqabarratti hundumtuu Dr. Abiy deeggaramuu qabaa hojii hojjetamuu qabu calqabee jira kan jedhu tokko qaamolee mootummaa dimokiraasii biyyattii sana keessatti ijaaruuf nama barbaachisan kan akka mana seeraa kan akka boordii filannoo waan akkasii kana sirreessetti ijaaraa keessaa immoo seerota innaa sana TPLF fi PRDF baasan jijjiiruun keessaa dhaabbolee mormitootaa dhaabbolee siyaasaa mormitootaa shororkeessaadha jedhee seera labsee sana kaasuudhaan tarkaanfiin inni agarsiise baay'ee gaarii turedha. Baay'ee gaarii namni hundumtuu abdii qabaayyuu akka jijjiiramu garuu yeroo gabaabaa booda otoo yeroo dheeraatti hin fudhatin ilaala waan kana kan jedhu nama fedhii aangoo yookaan fedhii biraa biyya Itoophiyaa keessatti qabu miti. Yaada kana kan nuu kennaa jiru beekaa tokko beekaa qorannoo adeemsisaa ture tokkotu yaada isaa nuu kennaa jira. Yaada kana innaa fudhattanii tokkoffaa waan tokko nu gargaaruu danda'a. Uummanni keenya atakaaroo keessa seenuun ittiin jiru, dhugaa lafa jiru ilaalee hiikoo argachuun itti jira kan jedhuun namoota adda addaa kan haasofsiisaa jirru. Tokkoffaa perspektiivii adda ta'e kan nurraa adda ta'e dhaga'uun kun nutis karaa keenya tarkaanfii fudhannu akka sirreeffannu nu gargaaraa jechuudha. Kanaaf maal inni kan jedhe karaan sirriitu calqabameeyyuu yeroo gabaabaa booda garuu Dr. Abiy Ahmed waan sana jijjiire karaa biraa calqabe. Nuuf garuu nu warra waggaa 30 waan akkanaa comparative politics irratti qorannaa gochaa turreef waan haaraan turre waan akkanaa kun yeroo baay'ee mootummaan abbaa irree tokko namootuma mootummaa sana keessa jiraniin hoo jijjiiramu amma tokko fooyyee agarsiisee deebi'ee karuma sanarra akka tarkaanfachuu calqabu nuti durumaayyuu hin beekna. Kan jedhu kan jala mure Profeesar Sheetel asnaa akka waan itti dabaltuu qabaatu. Dhaabbilee keessattuu instituutioniiwwan kana kan inni jala sararee yeroo jalqaba dhufu san instituutionii akkuma atuu kaaftee akka filannoo mirga dhala namaa akkasumas seerota daangaa dimokiraasii irratti godhan jijjiire jedhee. Egaan ji'a yeroo darbu booda yoosuma gara hamaatti jijjiiramuu jalqabe kan jedhu tuqee. Kuni waanuma baratame jedhe namoonni diktaatarii ta'an yeroo diktaatarumti sun riiform yookaan jijjiiramaa fidu jedhamee eeggamu yoosuma gara diktaatarummaa ofirra deebi'u waan baratame garuu uummata biyya sanii akkaataan itti ilaalu yookaan akkaataan itti hubatu kan biraa ta'u malee nuuf warra siyaasaa barateef yookaan ogummaa siyaasatti irratti xiinxala goonuuf kuni waanuma eegnu jedhee kaa'e inni jechuudha. Egaan kanarratti namni kun akkuma reefatu jette obbo Guddataa nama alaati yookaan keessummaa tokko dabalataanis akkanumatti as taa'ee tilmaaman odoo hin ta'in biyya Itoophiyaa deemee ji'a 3 darbe keessa ji'a hedduuf naannoo Oromiyaa bakka adda addaa deemanii qorannaa gaggeessan waan amma jedhu kana waan amma achi nutti maal deemullee akkasitti hubachuun gaariidha. Tartiiban biyya san keessa deemanii uummata dubbisanii hayyoota dubbisanii qotee bulaaf qeerroos dubbisanii waan amma yeroo ammaa kana Itoophiyaa keessa jiru waan hubatan qorannoo irratti hundaa'anii nu hima jechuudha isa xiqqoo jala yaadachiisu fani. Galatoomi waan biraa waan nuti Profeesar
Sheetil Tronvool faana kaafne. Egaa Abiy Ahmed inna gara aangootti dhufu hawwii uummanni Oromoo qabu gaaffii uummanni Oromoo qabu waliin waan hin deemne waan gaaffii uummataa hin madaalle tokko maaliif filate maaliif karaa sanarra deemuun isa barbaachise kan jedhu yeroo baay'ee nuun mataa nu dhukkubsaa maaliifi ummannoo amaneeni tolee jijjiirama nuti finne kana nu ceesisi jedhe yooti amantaarra bulfateera maalinni actually kan Abiy Ahmed ummata kanaan faallaa kan ta'e adeemsa siyaasaa kan gaaffii ummataa faana walitti hin dhufne maaliif filate isa jedhe deebii sanaaf argachuudhaaf mee akkamitti ilaale Professor Sheetil Tronvool keessaayyuu badhaasa Nobel Peace Prize kana argachuunsaa dhuguma waan nagaa biyyoottan lamaan Eritiriyaa fi Itoophiyaa jidduutti uumeef immoo maali ka'umsumtiyyuu nagaa biyyoota lamaan sana buusuudhaaf fedhii qabaayyuu Abiy Ahmed moo kaayyoo biraatu duuba jira kan jedhus kaasee ture mee viidiyoo sana ilaalleeti achi booda irratti yaada isinii kennina. Jag tror det är forskjellig motivasjonsgrunnlag på hvorfor denne fredsprosessen ble satt i gang, hvis vi kan kalle det en fredsprosess, i 2018. Jeg tror nok Abiy Ahmed hadde en genuin interesse av å bilegge de bilaterale stridighetene mellom Eritrea og Etiopia som et utgangspunkt. Men samtidig hadde han ønske og interesse av å få allierte, både internt i Etiopia og i regionen, som kunne hjelpe han med å dytte TPLF ut av Addis Abeba og marginalisere TPLF. Og den nærmeste allierte i dette er jo selvfølgelig Isaias Afwerki. Og hans motivasjon med å gå inn i fredsprosessen, mener jeg, ikke var fred, men det var å knuse TPLF endelig. Og dermed var det en skjevhet, en asymmetri i den prosessen fra starten av, hvor de til dels hadde forskjellige hovedutgangspunkt, men de ble forent i et ønske om å marginalisere TPLF fra makten i Etiopia. Og Abiy trengte venner og støtte i å fullføre den jobben, for å si det sånn, når han kom til makten i april 2018. TPLF var fortsatt en sterk aktør innad i EPRDF på den tiden. Egaa akkuma amma dhageessan maal jedhee innaa calqabarratti nagaan biyya Eertiraa fi biyya Itoophiyaa jidduu nagaan akka bu'u dhugumatti fedhii agarsiisee ture Abiy Ahmed jedha Professor Sheetil. Garuu waan calqabarraa jallate tokko fedhiin kuni dhugumatti biyyoottan lamaan sana jidduu nagaa buusanii dinagdeedhaanis siyaasaanis waan hojjetamuu qabu hojjechuudhaaf otoo hin ta'in irra caalaa kaayyoon isaa kan ture namoota isaa tumsan namoota isa qarqaaran keessaa'uu mormii TPLF irraa isa mudate yookaan immoo wal dorgommii isaa fi TPLF jidduu jiru sana mo'achuudhaaf TPLF Finfinnee irraa ari'ee Tigreetti galchuudhaaf humna isa barbaachisaayyuu tumsa isa barbaachisaayyuu tumsi sun immoo hunda caala President Isaias Afwerki bira jiraayyuu. Kanaaf walitti dhufeenyi Abiy Ahmed President Isaias Afwerki wajjin godhe kanarraa madda fedhii isaa kanarraa madda kanatu prosesii yookaan adeemsa nagaa uumuu kana calqabumarraa kan jallise fedhii dhokataa kana jedha Professor Sheetil Tronvool. Asirratti waan dabalitti akkamitti hubanna nuti waan kana dhugaatti akkanatti ilaallee beekna uummanni keenya haala kana akkanatti ilaalee beeka waan yaada kana waan nuti afaan nooshkiin gaafannee uummata nooshkii fi mootummaa nooshkiidhaaf dabarsaa turreef afaan nooshkiitiin tokkoffaa ilaalcha Norwegian Nobel Committee qabu amma tokko impaaktii gochuuf. Ilaalchi isaan nama kanaa qaban namichi kuni nagaadhuma buusuudhaaf jedhe. Dhumarratti hin dhufna kan isaatti
garuu yaada kanas isaan biratti uumuudhaaf. Kanaaf fedhii Abiy Ahmed nagaa biyya Eertiraa fi Itoophiyaa jidduu buusuufan hojjedha jedhu sana fedhiin duubaa fedhiin dhokataa maal ture isa jedhu sana beekuun baay'ee barbaachisaadha. Uummata keenyaafis warra siyaasa biyya Itoophiyaa keessatti gaggeessaniifis mee obbo Asnaa akka dabareen keetti. Sirriidha inni hedduu jala sararee dubbate keessaa akka nama alaalaaluu tokkotti namni kun qorataa waa'ee biyya Eertiraatilleedha. Biyya Eertiraa waggoota 30 darbeef qorachaa ture. Haala biyya Eertiraa keessa sirriitti hubata Profeesar Rishatin. Kanaaf inni Abiyyi jalqaba fedhii haa qabaatu malee irra caalaa waa'ee araara Eertiraa wajjinii kanarratti sirriitti xiyyeeffateef akkuma atu jette ijoon dubbii waan biyya san keessatti deeggarsa barbaada. Warri mootummaarraa bu'ee warri wayyaanee kun Tigreetti galanii waa jechuun mootummaa kootirratti qormuusa fiduu danda'u jedhee waan yaadeef itti tumsa barbaade jedha allaansii irratti barbaade. Kanaaf ijoon inni araara kanarratti hedduu xiyyeeffateef jedhee kan duratti qabxii san duratti mari'anne keessatti waan kaase tokkotu jira waa'ee Abiyyi Oromoon ministeera ta'eetoo jedhee hedduu nama gaddisiisa. Diktaatara yoo ta'u jedhe Oromoon bara dheeraadhaaf an duratti haasa'e keessatti irra tariitii sagaleen dhageessisin. Oromoon waggaa dheeraadhaaf qabsaa'e aangotti dhufuudhaafi. Haa ta'u malee gaafa aangotti dhufu immoo Oromoo bakka bu'ee Abiyyi gaafa dhufu diktaatarii ta'uun isaa hunduma caalaa nama gaddisiisaa hin jedhu tokko kaasee ture waa'ee san keessatti illee. Maali amma innaa nuti marii keenya Profeesar Sheetil faana calqabnu waan tokko jala murree ture. Innaa isa invaayitii goonu jechuudha. Hawaasni Oromoo Berganii fi naannoo innaa Profeesar Sheetil Tromvool affeeru marii kanatti waan tokko jala murree ture. Waan nuti jala murree suni biyya Itoophiyaatti rakkoon kana dura mul'atee hin beekne dhalachuuf deema. Namoonni Itoophiyaa bulchaa jiranii akkaataan haala nuti keessa jirru itti hubatan baay'ee nama naasisa. Hubannoon hin jiru jechuun illee hin danda'ama. Keessaa'uu rakkina biyya Itoophiyaa keessa jiru guyyaa guyyaan qoratanii hiikoo kennuur akka waan omtuun dhalannetti akka waan waa tokkollee hin uumamnetti irra darbuutu mul'ata. Kun immoo kan ifa ba'ee gabaasni Amnesty International dhiyeesse irratti deebii muummichi ministeeraa kenne baay'ee kan nama naasisu. Inni iyyisiisinaa kun asoosamaa maaloo kan jedhu tureyyuu. Sanaan kan ka'e dhuguma waan biyya Itoophiyaa keessatti mul'achaa jiru kun rakkoodhuma hin jirre nuti isaa jirra nuti warri biyya ambaa jirru kun warri diyaaspooraa kun lafumaa kaanetti rakkoo isaa jirra moo dhuguma rakkoon jira kan jedhu irratti mari'achuudhaaf iyyuu innaa isaa affeeru. Kanarratti waan inni jedhe kana isin dhageessifne immoo itti aansinee waliin mari'anna. Og senere har det jo utviklet seg dessverre, heller ikke så særlig bra når det gjelder å institusjonalisere fredsprosessen. Det startet godt med både avtalen, den første deklarasjonen for fred, og så den endelige fredsavtalen som ble undertegnet i Jeddah litt senere, i 2018. Og så satte man i gang arbeidet i forskjellige komiteer når det gjaldt å utvikle da et nytt rammeverk av bilaterale avtaler, som fortsatt henger, som fortsatt ikke undertegnet og signert. Så du har ingen ny omfattende bilateral avtale mellom Etiopia og Eritrea. Den bare lener seg på denne veldig vage 7-punkts formulerte fredsavtalen såkalt fra Jeddah. Og det for svagt. Særlig når man vet at de to individene som på toppen viser seg dessverre å ha vanskeligheter med, selvfølgelig i Eritrea, hvor det nesten ingen institusjonalisering av politikk overhodet. Men også Abiy Ahmed opererer på en måte som
tilsynelatende vanskeliggjør institusjonalisering og formalisering av politisk strategi og politiske valg i Etiopia også. Og dermed det en veldig skjør fred mellom landene. Det positive jo selvfølgelig at det en fred på toppen. Den formelle krigen over. Men så det jo ikke fred på bakken. Grensen ikke åpnet. Og den korte vinduet når grensen mellom landene var åpnet fra september til desember 2019, den jo stengt. Så sosialiteten, kontakten med familie og venner, det økonomiske vektpotensialet som ligger i dette, og utviklingspotensialet av naturressurser på grenseområdene langs hele grensen, det jo ikke kommet til fruktbarhet ennå. Og det ble holdt tilbake da, av mangelfull vilje og evne til å signere bilaterale avtaler. Og stort sett ligger det ansvaret på eritreisk side i Asmara. Det Isaias som holder tilbake signaturen av dette, ikke nødvendigvis Etiopia. Nagaa buusuu biyya Eritrea fi biyya Itoophiyaa keessatti calqabe sun fiixaan hin baane. Dhuguma namoota lamaan biyya lamaan bulchan jidduutti nagaan jira, hiriyummaan jira. Garuu gadi bu'ee waan akka qaamni itti tolfamee waan hojjetame hin jiru, nagaan hin jiru. Keessaa daangaan banamee ture muddee fi fulbaan muddee fi December January jiddu bara 2019 achi booda sinisin dhaabbate. So biyyoolee lamaan jiddu waan nagaadha. Waan sila barbaachisu ta'eera waan jedhamu jiru. Isa qofaa miti. Abiy Ahmed istiraatiijiin siyaasaa inni lafa keewwatellee kan nagaa fiduu mitiidha kan jedhu Professor Shettin. Otoon asnaaqa yaadan kenniif dura mee isa kana dhaggeeffatuuti asnaaqan achi booda kanarraa kaateetu yaada keetti dabalta. Med tanke på alt det andre som skjer på regionalt nivå, den nye spenningen mellom Addis og Khartoum, grensen med Amhara, Sudan, den nye spenningen versus Djibouti, nye spenningene versus Kenya, nye spenningene versus Somalia, Jubaland, og så videre, så dette, hele den regionale konteksten nå skjørere enn på veldig mange år. Og dette kommer da samtidig med COVID-19-pandemien, og samtidig med de nye spenningene internt i Etiopia på grunn av utsettelsen av valget og på grunn av den konstitusjonelle krisen landet beveger seg inn i. Så her det flere lag av utfordringer og prosesser som kan styres mot nye konflikter, mot nye kriser, som sammenfaller, som særdeles bekymringsfullt når du ser på fredsperspektivet i dette, og når du ser på da, som du begynte med, begrunnelsen til Nobelkomiteen med å gi fredsprisen til Abiy Ahmed. Der finner man lite resonans i dag i regionen og i Etiopia. Yaadake asnaq. Asirratti egaa Profeesarri kun kan kaa'e sababiin inni Abiy Ahmed badhaasa Noobeelii kan argatee tureef nageenya yookaan waa'ee araara biyya Itoophiyaa fi Eertiraa gidduu ture. Dabalataanis araara biyyoota ollaas ture. Keessattuu nageenya biyyoota ollaa san Kaartumii fi yookaan immoo Suudaanii fi Itoophiyaa akkasumas karaa Somaaliyaa, karaa Jibuutii biyyoota naannoo san jiranitti nagaa buusuu kan jedhuun ture. Eertiraa irratti dabalataan jechuudha. Haa ta'u malee jedhee har'a yoo laalle biyyoonni naannoo sanii hunduu nageenya hin qabani. Suudaanii fi Itoophiyaa hedduutti illee karaa naannoo Amaaraatiin rakkootu jira. Karaa Jibuutiitiin akkasumas karaa Kibbaa, karaa Keeniyaatiin biyyoota kana kaaset badhaasa saniif sababiin kaa'ame kun har'a kaa'amee walaalamuu wanni jedhamuu danda'u baay'ee xiqqaadha yookaan hin jiru. Sababiin sun iddoo san hin jiru. Nageenyi sun iddoo san hin jiru kan jedhu kaa'e jechuudha. Akkaataa itti badhaasa namni kun argate irraa ka'e. Waan inni kaan waan nuti Itoophiyaan rakkoo hin malletti deemaa jirti. Rakkoo salphaatti hiikamuu hin dandeenyetti deemaa jirti waan jennuuf tokko
rakkoon jiru biyya keessa qofaa miti. Biyya ollaa faanas rakkoon jira. Kan addunyaan argaa jira. Innaa namichi kun waan kana nuuf himu waraqaa inni maxxansuun peeparii pablishii godhuun jechuudha. Waan arge kana, waan ilaale, waan taajjabe kana addunyaatti gabaasa namichi kun yuunivarsiitii isaatti gabaasa, kana yuunivarsiitii isaatti mootummaa adda addaa bira dhaqa. Sana qofaa miti. Amma akka asnaakan kaasetti rakkina Kaartuum faana qabnu miti, Sumaalee faana qabnu qofaa miti, Jibuutii faana, Juubaaland faana, Keeniyaa faana qabnu qofaa miti. Biyya keessallee rakkina koronaatiin kan ka'e filannoon kun darbuunsa mootummaa kana rakkina keessa galcheeraadha ilaalchi biyya alaa kan jiru. Maaliifi akkaataa itti dabarsan sun akkaataan itti sila rakkina jiru waliigalteedhaan mariidhaan rakkina siyaasaa waan ta'eef mariidhaan waliigaltee irratti hundaa'anii hiika fiduun innaa isaanitti jiru karaa luucceffate karaa tokko qofa deemuudhaan tarkaanfiin Abiy Ahmed fudhatee filannoo sana ceesisuudhaaf filannoo sana dheeressuudhaaf filannoo malee aangoo irra turuudhaaf filannoon inni filate suni rakkina biyyattiin sun keessa jirtu baay'ee ol kaasee jira. Kanatu nu yaaddessaa jira. Mee yaada isaa sattaanu kanammoo haa dhaggeeffannu. Leder var jo veldig klar under utdelelsen av prisen på at dette var en risikopris. Altså det var en pris som ble gitt til å påskynde en pågående prosess, til å vise støtte til en pågående prosess. For Nobelprisen stort sett i to kategorier, altså du gir den til fredsprosesser eller tiltak som gjort og ferdige og vel etablerte, som en gratulering i ettertid, eller du gis til prosesser som aktive pågående for å behjelpe og gi encouragement og gi tillit til prosessen. Og det alltid en risikosport, og det var Nobelkomiteen klar over. Men de trodde nok ikke at prosessen skulle stoppe opp så fort, og at situasjonen både... Og prosessen, altså prisen var jo legitimert ut fra 3 faktorer. Hovedfaktoren var fredsinitiativet i Eritrea, som jo har ikke beveget seg i det hele tatt det siste året, halvannet. Nummer 2 var jo hans reformer internt i Etiopia og vektlegging av menneskerettigheter under overtagelsen, som jo dessverre har reversert, som Amnesty-rapporten begrunner godt. Og det tredje var jo det regionale fredsinitiativet Abiy hadde satt i gang versus Somalia og Sudan og nabolandene, som jo også har blitt reversert, ikke sant? Som jo har blitt mer spent nå enn noen gang før. Sudan-dimensjonen, Djibouti-dimensjonen og i og for seg Somalia, Kenya. Så alle de 3 begrunnelsene lagt til grunn av Nobelkomiteen har jo vist seg å ikke være holdbare da, over et års tid i så måte. Og vel, dere vet jo det, vi nordmenn ytterst naive. Vi tror jo på folk, og vi tror på hva man sier. Og Nobelkomiteen i dette tilfellet har jo vært ytterst naiv, og trodd at dette skal gå lettere enn det har gjort da. Og sånn det noen ganger. Vi må nok lære å være litt mer undersøkende kanskje, litt mer skeptiske, litt mer analytiske i forholdet til hvordan sånne prosesser kommer i gang, og motivasjonsgrunnlaget, og se på de institusjonelle rammene rundt det. Så det var nok en alt for overoptimistisk pris, men noen ganger tar man feil, og det gjør også Nobelkomiteen. Kuni qabxiisa guddaadha. Otumayyuu warri Nobelkomitee gaaffii uummataa irraa isaanii dhiyaate nama hedduudha. Mallattoo sassaabee kennaan yookaan badhaasni Nobel Friends Prize kuni haa deebi'u irraa haa molqamu kan jedhu namni gaafateera. Komiteenis deebii isaa kenneera. Sarratti gaafa biraa mariitti deebina. Garuu haa ta'uti waanni Profeesar Sheetil Tronvoll nu ibse maalinni Nobel Peace Prize kan kennamu haala lamaan, bifa lamaan. Tokko waan calqabame tokko, adeemsa calqabame tokko warri calqaban sun fiixaan akka baasan
jajjabeessuudhaaf kan kennamu. Waan xumurameef otoo hin ta'in akka fiixaan baasaniif jajjabeessuudhaaf kan kennamu. Inni lammaffaa immoo hojii hojjetame tokko already hojjetamee xumuramee waan jiru tokko baga gammaddanii hojii gaarii hojjettanii jedhanii akka badhaasaatti waan kennamu. Badhaasni amma Prime Minister Abiy Ahmediif kenname kuni jajjabeessuudhaaf ture. Hojiin ati calqabde kuni baay'ee gaariidha kan jedhu. Achitti waan inni jala mure waa'ee gowwummaa, waa'ee fayyaalessaa uummata Norweeyti. Uummanni Norwee waan ati jetteen si amanaadha. Dhuguma. Uummanni Norwee isa amaneera, uummanni addunyaa isa amaneetu badhaasa sana kenneef. Nutu dhalootaan biyya Itoophiyaa kan taane, dhalootaan Oromoo kan taane, badhaasni kuni hojii gaarii hojjechuudhaaf ka'umsa ta'a jenneeti baga gammadde jenneerraan gaafanni fudhate. Haa ta'uuti garuu har'arra geenyee innaa ilaallu hojiin inni hojjetaa jiru, miidhaan inni uummata keenyarraan gahaa jiru, keessaawuu ajjeechaa fi hidhaan uummata Oromoo irratti raawwatamaa jiru kan kana dura mul'atee hin beekne. Eenyummaa isaa balleessuudhaaf kan xiyyeeffate waan ta'eef baay'ee nu dhukkubsa. Kanaaf jala murree ergaa addunyaadhaaf dabarsuu kan barbaannu. Mee kanarratti kanaa wal qabachiisiti Obbaasnaa yaada qabdu. Sirriidha. Karaa waa'ee koreen Noobeelii kuni ifatti hin amane jedhee uummanni Norwee fayyaalummaa qabaa waan namni itti hime amanaa. Koreen Noobel Abiyyi filate kunillee hin amanee immoo hin dogongore. Akkaataan kennameef atuu ibsitee jirta. Namni kun waan kana fiixan baasa abdii jedhuuni innis riiskii fudhatanii badhaasanii wanni sun garuu dogongora ta'e. Fuulduraaf barnoota ta'aa jedhe. Sirriitti analytical ta'uu qabna. Waan tokko dafnee amannee badhaasuu odoo hin taane kanarraa barnoota argachuu qabna kan jedhu jala sararee haala rakkina Itoophiyaa keessatti jiru qabxiileen ittiin inni badhaafame kun hunduu kufee jira. Nageenyi inni ittiin badhaafame kun fiixan baane. Kanaaf koreen kun dogongora keessa seenee jedheetti sararee ifa godhee kaa'e. Ja, sånn det, og det ikke noe unikt med oromofolkets naivitet, som for å bruke dine ord. Dette har vi sett også så mange ganger før. Eritrea i 1991, overgangen i Kenya, Magafuli som kom til makten i Tanzania i 2015, og så videre. Den bejubelsen et folk har når sin leder kommer til makten og tror at man nå da endelig skal få gjennomslag for sine bekymringer og sine håp og sine aspirasjoner, som så viser seg å bli feilet. Så jeg har full forståelse for at oromoene trodde at genuin forandring var på gang i 2018, når Abiy Ahmed tok makten. Jeg husker at jeg kom i krangler med både oromoer her i Norge, også i Etiopia, når jeg sa at vær nå litt varsom, prøv å se på det med litt avstand. Her kan det hende at det ikke går så greit. Og da ble jeg sett på som en kritiker av Abiy Ahmed og en disruptor av Oromia-rettigheter. Men det jeg tror vi skal se på, og jeg tror jeg enig i altså det en klar tendens, og jeg snakket jo med og intervjuet Daud Ipsa, som jeg kjenner fra striden fra 90-tallet og frem til nå. Vi har snakket med han i eksil hele tiden, men nå i Addis, det var jo et stort fremskritt, med Merera Gudina, som var en god venn og kollega over 25 år fra universitetet i Addis, med Jawar, når han kom tilbake i Etiopia. Jeg har hatt jevnlige samtaler med han helt sist nå i begynnelsen av mars, når jeg var der siste gang i Addis. Og jeg ser jo hvordan de snakket i 2018, og hvordan de snakker i dag om situasjonen. Og det jo en stor forandring, og det har vært en reality check for hele det oromo-politiske lederskapet, med hvordan de først var støttende og ønsket å være bidragsytende til reformprosessen og til å etablere strukturer og institusjoner og prosesser
i Oromia-regionen som skulle ansvarliggjøre politikken, til hvordan det gradvis har blitt mer og mer frustrerte og alienated fra prosessene og marginaliserte fra de prosessene som pågår, og dyttet tilbake igjen da i en klassisk opposisjonsrolle. Maalinni waan asitti kaasee gaaffii nuti dhiyeessinee fi uummata Norwee qofaa miti. Uummanni Oromooillee fayyaalessa ture. Fayyaalessa waan tureef namoota siyaasa kana hin ceesifna jedhanii yookaan jijjiirama kana hin ceesifna jedhanii maadheedhuma EPRDF keessaa ba'anii Oromoodhaaf kakatan sana amaneetii itti gaafatamummaa kana kan kennee fi achiin kan ka'eegaa jaalannus jibbinus wareegama har'a kaffaluuf deemnu kanaaf of saaxillee kan jedhu gaafichi sanarratti ka'ee hundaa'eeti egaa Profeesar Sheetil gowwoomuun fayyaalessummaan kan uummata Oromoo qofaa miti. Bara 1991 uummanni Eertiraas bilisa ba'eera jedhee baay'ee gammadee sirbaa ba'ee achi booda waan ta'e hin beekna. Biyya Taanzaaniyaatti 2015 akkasuma uummanni Taanzaaniyaa bilisa keenya arganne mootummaa dimokiraatawaa ta'e ijaarranne jedhee abdateetu achi booda waan hin taane dhalate. Biyyoota adda addaatti uummanni inuma fayyaalessummaa isaatiin inuma miidhama. Ani fakkeenyaaf ennaasin iyyatanii Abiy Ahmedin galateeffatan sana lakki jarana suuta jedhaasiniin jedheen ture. Of qusachaa deggeraasiniin jechaan ture garuu innaa sana akka waananani Dr. Abiy Ahmed jibbeetti akka waananani inni aangootti dhufuusaa jibbeetti fudhatanii namoonni baay'een Itoophiyaayyuun jaalattu kannaan jechuu barbaadan turaniiyyuu jedha Sheetil. Dhugaasaatti Sheetil hunda caala hunduma faana walitti dhufeenya qaba. Obbo Jaal Daawud Ibsaa hin beeka. Yeroo Asmaraa jiran irraa kaaseetti isa beeka. Waliin haasa'aniiru. Mararaa Guddinaa faana karaa akaadaamiksiitiinis karaa akka nama akka dhuunfaattis walitti dhufeenya guddaa qabu. Jawaariin immoo baatiidhuma 2-3 durayyuu argeeraan mana isaa dhaqeetii jedha. Waan namichi kun hubate waan natti tolu asnaaqa. Waanuma nuti hubanne. Amma fakkeenyaaf namoota siyaasaa kan Oromoo exil political warra jennuun biyya alaa mootummaan kun hin waamee biyyatti galchuu otoo karaa siyaasaan sirreessin otoo akkaataa isaan hojii siyaasaatti geggeessan haala hin sirreessin ofitti waamuunsaa jaroota kana to'annaa isaa jalatti galchuudhaafi jennee yeroo itti mari'annee hin jira. Amma eega jarri kun galanii booda akka duraa innaa biyya alaa jiran sana mootummaa kana qeequus hin dandeenye. Mootummaa kana irratti dogoggora inni qabus ifatti gadi ba'anii haasa'uu hin dandeenye. Kanaaf maal jedha Sheetil? Jaroonni kun bara 2018 akkaataa isaan itti dubbachaa turanii fi amma immoo akkaataa isaan itti haasa'aa jiranii nan arga garaagarummaa akka qabu nan hubadhaa jedha. Mee kana irratti xinnoo yaada keetti dabalessa. Ani keessattuu kan inni waa'ee 2018 yeroon ani lakkii suutuma baay'ee daddaftanii ariifattanii deeggarinaa oon jedhu hin jibbite jedhanii nyaara natti guuran Oromoonis warri biyya sanii an jedhe suni baay'ee tokkoon laale maaliif yoo yaadatta ta'e waggaa 2019 yoo seenuyyuu Abiyyi yoo qeequu jalqabnu namni sin dubbisu ture karaa social media kanaan namootumti waa hubatan jettee amantu namatti duulan ture. Isas isumatu mudatee egaan inni wanni kaa'ee akkaataan itti maalin asirraan barannu baay'ee itti ariifattanii sila akkasitti girrisanii galanii hoosuma amanuun irran turre of eeggannoodhaan ta'uut irra ture. Har'a galanii harkasaa jiruu han jedhu jechuu yaale jechuudha. Akkaataa amma yoo yaada isaa kana walitti qabdee ilaaltu jarri kun galanii hayyoonni Oromoon qabu dhaabotii Oromoo hogganan kun galanii harkasaa jiru. Har'a akka itti ilaalanii fi gaafas akka itti dubbatan garagara.
Anjedhu lafa kaa'e jechuudha. Kanarraa namni waan barachuu qabu jechuudha. Asirra suuta taa'ee maal gochuun nurra ture anjedhu fuuldurumaaf illee barnoota ta'a jechuudha. Kan inni kaase kun asirratti. Waan barnoota ta'u waan nuti asitti marii hiriyootaatiin namoota nu dhaggeeffataniif dabarsuu barbaannu tokkoyyuu barnoota haguma yoomitti nuti hawaasni keenya hawaasni Oromoo biyya keessa jiru haga yoomitti miidhamaa jiraata haga yoomitti abbaan fee dhufee akka horiitti akka bineensaatti isa tumaa jiraata haga yoomitti kuni jijjiiramuu qaba jijjiiramuudhaaf immoo maal ta'uutu qaba akka jijjiiramni kun bu'aan finne dogoggora hojjetame sanarraa barnoota fudhachuun baay'ee barbaachisaadha amma jecha isaa isattaanu kana san isin dhageessisu keessatti waan inni kaase fuulleeffachuudhaan waan inni jechuu barbaadu maalini durattis kaaseera qabsoo 2014 kaasee haga 17tti geggeeffame keessatti dargaggeessi Oromoo qeerroonii fi qarreen barattoonni Oromoo beektoonni Oromoo abbaan qabeenyaa Oromoo haga danda'ametti mootummaa TPLF fi PRDF fuuldura dhaabbatanii turan. Fuuldura dhaabbachuu qofaa miti tarkaanfii dhuunfaadhaanis fudhachaa turan. Keessaa'uu warra ganda keessa uummata malaammaltummaadhaan gubboodhaan rakkisaa turanii aangoorraa ari'anii haga biyyaa balleessanitti tarkaanfii akkasii fudhachaa ture. Tarkaanfiin sun garuu tarkaanfii bu'aa uummata Oromooti fidu ture moo tarkaanfiin sun dhumarratti ennaa keessaa'uu mormitoon yookaan dhaabboliin siyaasaa Oromoo biyyatti eega deebi'anii booda haga filannoon fudhatamutti in hojjetu jennee nuti warri biyya hambaa jiru kan eegaa turre maal inni istiraakcharii caasaa caccabe sana bakka buusuudhaaf qophiin nuti qabnu akka seeraan ijaaramuudhaaf seeraan caasaa keenya diriirsine bakka TPLF fi PRDF irraa ari'atame sana haala seera qabeessa ta'een akkamitti ijaarra kan jedhamu sun otoo ittiin hojjetamiin Abiyyi dursatee humni gara aangootti dhufe sun tarkaanfii qeerroo irratti fudhate qeerroo gargar baasuu irratti fudhate qeerroo adda addaan keessaa'uu qeerroo haaromsaa kan jijjiiramaa jedhee qeerruma keessaayyuu namoota qabeenyaan maaloon sobuudhaan akkataatti of jala galchuu yaale mee yaada Profeesar Sheetil jedhurraa kaan immoo itti deebi'u. Jag var med och koordinerade ett större fältarbeid i Oromia-regionen nå i februar-mars i år, rätt för covid medförde att vi inte kom in tillbaka igen. Men vi var där intill då och gjorde datainsamling i de flesta regionerna i Oromia. Från Hararge, Bale, Arsi, Shoa. Vi kom inte in i Volga på grund av insurgency. Men och det är ju helt klart att vi ser då tillbakafallet på backen av reetableringen av det gamle systemet, for å si det sånn da. At EPRDF-koalisjonen og OPDO, eller ODP, ble jo så sterkt svekket i Kero-opprøret. Og som medførte en disruption, altså en disconnect fra landsby-Kebbele-nivå oppover, på grunn av ungdomsbevegelsen tok over i stor grad administrasjonen, eller i hvert fall hadde sterk grad av innflytelse på lokaladministrasjon, og jagde ut de korrupte kadrene som hadde misligholdt sin makt og sin posisjon under det gamle EPRDF. Og så fikk du da etableringen av Prosperity Party i desember, og det vi har sett i år da, fra januar og frem til nå, frem til i hvert fall vi gjorde feltarbeid i mars, midten av mars, når vi sluttet det, var jo da et intens arbeid med å reetablere Prosperity Parties, eller partier, den nye statsbærende partiets makt på bakken i Oromia og andre områder i Etiopia. Deriblant med å hyre inn de gamle kadrene som ble sparket ut av Kero-protestbevegelsen i 2017 og 2016.
Nettopp fordi de lojale oppover, de ikke lojale nedover. De ikke ansvarliggjort nedover, de lojale oppover i kommandkjeden. Og det jo trist. Og det har medført en ytterligere marginalisering av opposisjonen og den fredelige opposisjonen og sivilsamfunnet i Oromia-regionen, som gjør det jo enda vanskeligere å få en stabil politisk prosess fremover mot valget og under valget. Det blir mer tilspisset og mer konfliktuelt prosessen fremover, på grunn av disse mekanismene av kontroll og undertrykkelse som reetableres på bakken. Asirratti waan Professor Shatalkaay yeroo egaan akka duratti tuqne dirree naannoo Oromiyaa keessa naannofnee turre jedhee kaa'ee innis ji'oota waggaa kana jalqabarraa akka faranjiititti Jaanuwaarii Febraarii keessa Oromiyaa naannoo Baalee, Arsii, Harargee, Giddugaleessa Shawaa naannoo Wallaggaa qofa waan waraanni tureef hin dhaqne malee Oromiyaa hundaa keessa naannofne. Isa naannofnee laalle kanarraa waan nu hubanne jedhee yeroo qabsoo qeerroo san qeerroon OPDO yookaan siistamii wayyaanee san innillee EPRDF OPDO fi booda ODP warra ta'e kana warra corrupt yookaan malaammaltummaadhaan saamichaan biyya san beeksassan qeerroon aangorraa baay'ee isaanii ari'ee ture. Qeerroon aangoo harkatti fudhachuu jalqabee ture yeroo jalqabaa sana akka jijjiiramni dhufeeni. Haa ta'u malee jedhee yeroo ammaa kana wanni lafarratti arginu kaadrota durii kan biyya saaman kan biyya beeksassan kara aangoo deebisuutu mul'ata amma. Bakka duriititti deebi'anii qabataniiru jedhe. Isaan immoo amalli isaanii jedhee akka itti kaa'e tokko hedduu hubachuun gaariidha. Isaan itti gaafatamni isaanii sadarkaa gandaatirraa aanaa godinaa ol malee gadii miti jedhe. Jechuunis kan aanarra jiru godina qofaaf ummataaf itti gaafatama mul'isu. Hunduu gooftaa olii ofii qofaaf sagadaa akka jechuutitti kaa'e. Warra oliitiif qofa. Maaliifii warra oliitiif aangorra isaan tursiisaa gaafii silaa uummanni isaan gaafatuuf deebii kennuudhaaf yaadda'an. Uummata cunqursuu waan warri olii jedhu qofa hojiirra oolchuudha. An jedhuun kaa'ee kanaaf yeroo ammaa kana lafarratti warri dur uummata hacuucaa ture ari'ame sun itti dacha'aa jira. Kunis biyya san keessatti filannoo ta'uu fi nageenya fuulduratti ta'uuf baay'ee yaaddessaadha kan jedhu kaa'e. Inni guddaan kana egaa innaa siyaasa biyya Itoophiyaa kaafnu yeroo baay'ee as fuula yookaan sarara Facebook irratti uummanni keenya amma yoomitti Oromoon biyyattii sana keessatti cunqurfamaa jiraata. Biyya Itoophiyaa jedhamtu kana keessatti kan jedhu maaliifi cunqurfama Oromootiifis ta'e cunqurfama sabaaf sablammootii biyya Itoophiyaa jiraniif hundeen nu aadaa siyaasaa biyya sana keessa jiru. Aadaan siyaasaa biyya sana keessa jiru namni tokko aangoo qabatu nama gubbaa isaatii qofa ilaala malee ummata inni bulchu gara cinaatti isa garjallaa namoota jiran inni ilaala. Rakkinni ummataas ta'e rakkinni namoota isa jala jiranii homaa isaaf hiikan qabu. Hiika kan qabu namichi na gubbaa jiru sun hagam naa gammadeera waan anan hojjedhuun hagam fudhatama qaba sabiratti waan danda'u hundaan namicha sana gammachiisu. Kuni aadaa siyaasaa biyya Itoophiyaa keessa duruu calqabee kan ture. Amma takka kan nagaddisiisu Dr. Abiy Ahmed Itoophiyaa gara durii ishiitti deebisnannaa jedhu aadaa kana irra deebi'ee miila lamaan dhaabuudhaaf deemaa jechuudha. Aadaa badaa akkanaa kana balleessuurra aadaa durii sana fidu. Amma namoonni biyya alaa kun amma yeroo torban dhufu keessa Dr. Biraa wajjin marii qabna. Akkasuma biyya Itoophiyaatti waggaa hedduuf nama qorannaa gochaa ture. Waa'ee amantii ilaalchisee, waa'ee hawaasaa ilaalchisee.
amma namoonni kun waan ni kaasaa jiran amma Professor Sheetil kaase kan hojii hojjetamuu qaba jennee nuti abdanne waan sila dhaabbilee siyaasaa adda addaaf barbaachisan hojjechuun Abiy Ahmed kan irratti humna isaa dhangalaasu maallaqa isaa dhangalaasu namoota kana dura corruptioniin himatamanii badiin himatamanii ummanni itti dallane aangorraa balleesse sana deebisee aangorra kaa'aa jira. Kuni bu'aa maal qabaadha? Gaaffiin inni duraa kuni bu'aa maalii qaba? Uummata keenyaaf bu'aa maalii qaba? Bu'aa tokko iyyuu hin qabu. Waan inni kana godhuuf oppositionii marginalize gochuudhaafi qarqaratti darbachuudhaafidha namoonni biyya alaa kan hubachaa jiran. Kun immoo nuuf baay'ee gaariidha. Hubannoo kana biyya alaatti otumayyuu jijjiirama biyya Itoophiyaa kan fidu ummata biyya Itoophiyaa haa ta'ullee malee nutis ummata sanarraa dhalannee biyya alaa kan jiraannu lammiilee biyya biraa taanee kan warri jiraan karaa dhugaa ta'een karaa qabatamaa ta'een yaanni nuti kenninu haala kanaan deemuun sirrii miti. Ani akka guddataatti isa dhugaan isinitti hima abbaan fee aangorraa dhufu garuu aangorra dhufee hojii hojjetamuu qabu hojjechuu qaba malee hojii sirrii hojjechuu qaba malee aangorra waan dhufeef aangoo sana qabatee isuma diinni kaleessa hojjechaa jiru sana hojjetoo taate maali gatiinsa kana akkamitti kontroolii goonaa checks and balance jedha Sheetil Tromvool checks and balance sana ijaarrachuu qabu dura warri mormitootaas kanarratti kan ciniinnatanii mootummaan kun lafa kaa'uu qaba kan jedhan yeroo baay'ee innaa obboleessi keenya Jawaar Mohammad ibsa kennu nan dhagaa dhugumatti waan inni jedhu maalinni rakkinni nuti qabnu rakkina siyaasaati. Rakkina siyaasaa kan ammoo kan hiiknu for handlet overgang jedha Sheetil suni jechuun wal mari'annee ce'umsa kana wal mari'annee seera walii gallee lafa keenya tokko irratti dhaabbanneeti kan ce'uu qabnu kan jedhu. Sheetil Tromvoolis kan jala muree marii keenya kana keessatti nutti himaa ture kana ummanni biyya Itoophiyaa akkasumas ummanni Oromoo biyya sana keessatti gara fuulduraatti nagaadhaan jiraachuudhaaf bu'aa siyaasaa argachuudhaaf waan isaan irraa barbaachisu waliigalteedhaan seera tokko tumatanii waan irratti waliigalan tokko lafa keewwatanii waliigalteedhaan gara mootummaa biyyattii sana nagaan bulchutti deemuu qabudha. Sun yoo ta'uu baate garuu rakkoon malleetu dhalachuuf deema. Rakkoon taaneetu uumamuuf deema gara fuulduraatti biyya Itoophiyaa keessatti. Maaliif rakkoon kun uumamuu deema? Amma fakkeenyaaf qeerroon maallaqaan bitamaa qeerroo harka kan kennate qeerroo riphee maalu jedhanii bakka sadiitti warri hiiraniin jiru. Dhugaan sun akkuma jirutti ta'e amma fe'e yoo ta'e qeerroon itti gaafatamummaa siyaasa biyya Oromiyaa keessas ta'e biyya Itoophiyaa keessatti jiru itti gaafatamummaa qabu sana irraanfateetuma kennaa Abiy Ahmed isaanii kennuun yookaan immoo maallaqa yookaan lafa yookaan maal kennuun qabsoo sana inni irraanfatu jechuun hin danda'amudha. Kuni hubannoo biyya namoota beektota kanaatis. Humni kuni gahee taphachuu qabu sana cal jedheetuma dhiisee mana galeen taa'u otumayyuu haala amma jiru eeyyamuu fi baate. Kanaaf eenyumaafuu hin baasu jechuudha. Cal jedhanii amma innaa manni gubatu, innaa ummanni gubatu, innaa haatii fi abbaan mucaan kee bosona lixeere jedhamanii ajjeefaman, innaa haati ilmi ishii fuuldura ishiitti ajjeefamu muummichi ministeeraa akka waan tokkollee hin uumamnetti biqiltuu dhaabaa ooluunsaa biqiltuu bishaan obaasaa ooluunsaa rakkina akkanaaf gurra dhabuunsaa baay'ee nama yaaddessa. Duratti otoo sagantaa kan hin jalqabin dura obbo Asnaaqaa fi waan haasaa turre tokkotu jira Washington Post moo Washington Inquiry Review Washington Review irratti waan ni bahe. Artikiliin sun maal jedha namichi kuni aangoodhuma qabullee humnuma qabullee hin beeku humni isa hammam akka jalaa laafaa deemu hagam akka dadhabaa deemullee hin beeku kan jedhu addunyaan kan ilaalu. Waan namicha kana gaafannee afaan nooshkeetiin
waltajjii Facebook irratti dhiyeessineef inni guddaan hawaasa biyya Norway nuti keessa jiraan quba qabaachisuuf. Hawaasni kun adeemsa biyya Itoophiyaa jiru sana badhaasa Nobel Prize kennuudhaan deeggaree ture. Isa qofaa miti. Mootummaan kun piroojeektii adda addaa qaba biyya Itoophiyaa keessatti. Hin beekna piroojeektii mootummaan kun qabu. Piroojeektii sana deeggaranii gara itti fufsiisuudhaaf ummanni keenya, ummanni Oromoo bu'aan inni argatu, nagaan inni argatu, jireenyi inni jiraatu murteessaadha. Nuti immoo haga fe'e amma humna keenyaatti dhugaa biyyattii sana keessa jiru suutuma suuta addunyaattis beeksisaa, ummata keenyas quba qabaachisaa. Waan hunda keessaniifuu ta'uun hin malle tokko maalinni nuti waan as dhaabbannee waan kana haasofnuuf yeroo keenya wareegnee waan as teenyeef kanarraa waan argannu hin jiru waa tokkollee. Waan argannu garuu dhugaa amma tokko dabarsineerra ummata keenyaaf. Ummanni keenya waa tokko hubateera asirra. The new generation kan jijjiirama kana fide, the new generation kiyyaa miti, dhaloota kiyyaa miti, dhaloota na dura jirus miti, dhaloota na boodaati kan jijjiirama sana fide. Ani innaa bara 1990 keessa baay'ee hirmaadheen ture. Namoonni na beekan hin beeku. Bakki itti hin seenne hin jiru. Akka barreessaatti, akka gaazexeessaatti waanan danda'uun hundumaa dhangaarratti illee do'ii barreessuudhaan ummata keenya awarenessii keessatti uumuudhaaf waan irraa gargaaramu barbaadamu hundumaa godheen ture. Yeroon sun darbe. Yeroon ammaa immoo kan keessan kan jenereeshinii ammaati. Jenereeshiniin ammaa dhugaa irratti hundaa'e, dhugaa biyya keenya keessatti ta'aa jiru irratti hundaa'e informed action fudhachuu qaba malee sududumaan caljettaniituma wallaalumaan ebelu aangoof jedheeti, ebelu maaluuf jedheeti isa jedhan kana dhiisaati critical analysis kennuudhaan. Isa nuti yaallu kanas cina bu'aa hordofaati. Isin immoo karaa keessan humna qabdaniin, beekumsa qabdaniin utubaati awarenessii ummata keessan keessatti uumaa. Waanni tokko waanni beekamuu qabu Abiy Ahmed akkaataan inni itti yaadu jijjiiramuu qaba. Abiy Ahmed maallaqa isaatii fi humna waraana isaatiin ummata Oromoo gabroomsee nugusa ummata Oromoo ta'uu hin danda'u. Kana ummanni Oromoo fuulmaan fuulatti itti himuu qaba. Abiy Ahmed mootii biyya Oromoo kan ta'u fedhii ummata Oromoo, nagaa ummata Oromoo eegsisuu danda'e qofa. Qabeenyaa ummata Oromoo barbadeessaa, lubbuu ummata Oromoo kichuutti caccabsaa. Maaliif akka inni mootii ta'u kan harka marannee teenyee ilaalluuf kuni ta'uun ittiin jiru. Kanaaf otoon walgahii keenyaarraa yookaan marii keenyaarraan xumuriin dura obbo Asnaa Qafan yeroo kennuuf barbaada. Galatoome obbo Guddataa akka gaariitti kaafteerta ijoo dubbii waan dhugaarratti hundaa'anii dhugaa ofii falmachuu jedhu san Oromoon akkuma aadaa isaatu dhugaarratti cichaa dhugaan kan waaqati jedha. Asirratti Profeesar kunillee waan jala sararee kaa'e tokko jira waa'ee kana nama wal qabate. Waan addunyaa maalalchiisuu jedhee Abiy Ahmed ummanni Oromoo kan isa bakka buufate mirga koo deeffachuun qaba jedheeti. Gaaffiin ummata Oromoo ifa namaan dogongorsu. Haa ta'u malee Abiy immoo prosperity party yookaan paartii badhaadhinaa yookaan bilxiginnaa jedhan kana yoo ijaaru faallaa ummata Oromoo deeme jedhee lafa kaa'e. Isarratti dabalataan faallaa ummata Sidaamaa, faallaa ummattoota kibbaatillee maqaa dha'ee tokko tokkoon kaa'e isaan hunduu prosperity kan hin deeggaranii. Maal garam akka inni deemaa jiru hedduu nama dhibaa jedhe. Kana Oromoo qofaa miti jechuudha. Gaa namoonni biraatillee ilaalaa jiru. Karaa namni kun deemu faallaa saba keenyaa deemu dhugaa akka qabnu dhugaa kanarratti ciccinee mirga keenyaaf falmachuu akka qabnu. Egaan wanni qabxiilee bal'aa kaafnee cuunfumaaf wanni guddaan yeroo ammaa kana inni jala sarare tokko waa'ee aangooti. Abiyyi aangoo ofuma qofa biratti qabatee abbaa barbaade gorsituu godhatee isaaf gorsitoonni isaa qofti
biyya san irratti murteessu. Akka fakkeenyatti maal kaase gorsituun Abiyyi tokko ministeera tokko ol aangoo qaba jedhe. Ministeerri tokko akka ogummaatitti waan silaa bulchiinsa isaas jalatti waan murteessee hojjetu caalaa gorsituu Abiyyi tokkotu. Abiyyii fi namoota isa marsantu aangoo qaba. Abiyyi of bira aangoo centralize godhee of biratti kuusee qabatee jira. Biyya san karantaane oofaa jira jiru. Ifatti kaa'ee karaa yeroo biraa walitti deebinaa karaa international community diplomacy kanarrillee hedduu kaafnee haasa'aa turre. Walumaa galatti ammallee itti fufnee torban dhufu marii goonu hayyuu biyya kana keessatti beekamu mootummaa Norway qofa odoon ta'in Nordic countries biyyoonni akka Sweden, Finland, Denmark, Iceland biyyoonni kuni ogeeyyota kanatti fayyadamu. Waan ogeeyyonni kuni gorsan dhagaaniit biyya saniif deeggarsa godhanis yookaan dhiisanis dhiibbaa godhanis godhu jechuudha. Kanaaf waan namoonni kun jedhu Oromoon hubachuun baay'ee barbaachisaadha. Yeroo durii hiriira baanee mootummaan biyya Norway kunii fi biyyoota Nordic kun akka nu dhaga'uuf hedduu biyyoota Skandinaaviyaa kun ifaajaa turre. Amma immoo jarri kun waan jedhu akkasumas waan uummanni Oromoo yaadu immoo mootummoota kana biraan ga'uun karaa kanaanis hin danda'ama. Mala kanaanis fayyadamuun hin danda'ama. Keessattuu yeroo COVID hiriira ba'uun baay'ee hin hayyamamne kana. Waan jedhuu fi dhugumaan sabni keenya ijoolleen qeerroon biyya keessaa ammas duris abdii guddaadha saba Oromootiif. Abdiin harka qeerroo jira ammas taanan uummanni Oromoo yoo gurmaa'e yoo waliin dhaabbate abbaa barbaade aangorraa fonqolchee abbaa barbaade aangorratti korsiisuudhaaf mirga guutuu qaba, humna isaas qaba, dandeettis qaba, dhugaa isaas itti qaba kan jedhu xumuruun barbaada gama kiyyaan obbo Guddataa. Galatoomii egaa hordoftoota keenya fuula Facebook irra jirtan hundumaa fi eeyyee akkuma obbo Asnaa kan jedhe qeerroo fi qarreen ga'een isaan qabsoo uummata Oromoo keessatti taphataa turan gara fuulduraatti siyaasa Oromoo keessatti siyaasa biyya Itoophiyaa keessatti qabaatan guddaadha. Kanarratti dhiyeenya kana artiklii tokko nama barreessetu jira. Sana caalayyuu biyya Oromiyaa keessa naannee qorannaa kan godhaa ture Dr. Teriya Ostabu yeroo ammaa kana University Florida keessa qorataa ta'etu jira. Isa qabannee facaasaa dhufu. Facaasaan dhufu meeqa guyyaan? 16. Gaafa 16 sa'aa 18 haga 20tti biyyatti sa'aa 20 haga 22 ta'a. Isinii dhufnaa isa faana immoo mariin nuti goonu afaan Ingiliziffaan ta'a. Kanaaf nu hordofaa kaayyoon keenya odeeffannoo walii kennuudha. Dhugaa jiru walii ibsuudha. Wal arrabsuu, wal komachuu, namni tokko dhaaba ilaalcha siyaasaa tokko waan qabateef komachuu yookaan jibbuu otoo hin ta'in odeeffannoo walii kennuudhaan dhugaa lafa jiru qabachuudhaan biyya keenyaaf maaltu nu barbaachisaa, uummata keenyaaf maaltu nu barbaachisaa, nuto akkamitti dhaabbilee siyaasaa qofa kanan goone jechuurra maal akka godhan barbaada. Amma dhaabbileen mormitoota siyaasaa kan Oromoo maal akka godhan barbaada. Jawaar maal akka godhu barbaada. Abiy Ahmed mataan isaa maal akka godhu barbaada. Waanuma inni gadi ba'ee innu mataan isaa informed action akka fudhatu dhiibbaa irratti gochuun barbaachisaadha. Waan inni amma ammaatti fudhachaa jiru waanuma hundee hin qabne, waanuma waan tokkoof jalan keewwanne duchumaan waanuma isatti fakkaate qofa gochuurra informed waan ta'e waan qorattoonni beektonni jedhan irratti hundaa'ee akka tarkaanfii fudhatu isarrattis dhiibbaa gochuun hin barbaachisa. Sana gochuuf immoo mariin akkanaa kun baay'ee barbaachisaadha. Kanaaf nu hordofaa har'aaf baay'ee galatoomaan isiniin jedha. Karaa kiyyaan nagaan naa tura. Ayyee galatoomaa nagaan tura jenna. Maafin addaanee bullukoon kuni hindaaruu fana abdadde
Maala yaaddessa ayyaandoon suni odaa karra koodura eenyutu dhufeetti dhibaafata hortee ganamaa malee eenyutu cabbiisitti caamsata odaan kuni abbaa qabdi beekacha. Odaan kuni eebikiin kuni jibuun kuni eenyudhaan kuni. Si jaalatti hayyuun asaasa dhugaa jaallattee sororsa gumee fi gumaani baasa harka dhiige qulqulleessa. Odaan mallattoo biyyaati ibsituu oromummaati jirma tokko damee sagaleeti kanaanistuu ilmaan oromooti. Obsake ituma difta walala nkoton simura atolake oda jarra tokko bugodantu sijala bula bare odangi nyaso kuno bombo bela misa gadisa ta ilmana madi mukti rabbile jabbi robu desata yo yandon situme yo hamade ube yo signare gandi yo hamade adi